jirtu waa guddaa fillee miti uma xiqqaa tokkoof hin seene uma xiqqaa tokkoof hin seene dhaamsuma kiyya dabarfachuuf jechuudha. Yoo usanis nama nusisiiftu ni usnaas jenne hin dandeenyu harkarraa fudhannaas jenne hin dandeenyu. Usun naman dandeessisu hidda dhaloota kanaatu nama duta yooniin usette amma nu bira ganama odoo nu jinseeneen daqiiquma 5 tokko darbadha jeeti haa ta'u haallimma nuti keessa jirru akka sabaatti akka oromootti oromoon gattaa'if gaafachuu qaba gattaa'if dhaggeeffachuu qaba sablinni ni fiqaaniin ummata oromootiif lafa oromiyaa irra deemaa jirtu tun yoo amman bakkan qabaanne gaaga'ama guddaadha fiddii jechuudha. Oromoon yeroo hedduu wayi abdata abaluu waanaa godha kanaa waanaa godha jedha. Akka sabaatti waa godhuu hin danda'amne namni waa sii godhu hin jiru. Sabni tokko gaafa aggaamiin irra gaggeeffamtu gaafa miidhaan darkaan itti dhuftu akka sabaa ka'ee falmata. Haa ta'u wanni inni ammarraa dubbachuu barbaadu dhimma dirree dhawaati. Dhimmi dirree dhawaatuun dhimma ijoodha. Dhimma belbeltuudha. Dirreen dhawaa lafoota Oromiyaan niin qabeettu keessaa takka magaalaa istiraatiijikii sitiidha. Magaalaa waa hedduudhaaf dhihaattu. Magaalaa diinni dhufaa fi dabraan irratti qarrinfoo banaa ture. Magaalaa sabboonummaadhaan qabsoo Oromoo tana bara dukkanaa ummanni goottan isii keessa dhalatan liid godhaa turayyoon jee soba hin tahu biyya burqaa hayyootaa keessatti burqaa eenyummaan oromootaa biyya keessaa danfee garagalee jechuudha. Biyya saba kanaaf jecha magaalaa saba kanaaf jecha ummata oromootiif jecha Oromoon abbaa biyyaati Oromoon gabroomuu hin qabu Oromoon akka Oromoo falmachuu qaba jedhame biyya manguddoo Afranqalloo julmaan itti dhumte jechuudha. Akka Abdusalaam Haajii, akka Ismaa'il Galmoo, akka Ibraahim Wadaay hedduudha jechuudha manguddoonni Afranqalloo aarsaa ta'an ummata Oromootiif jechuudha. Arra magaalaa saniitiitu magaalaa Oromootii miti. Magaalaan tun magaalaa Isaati jedhan jechuudha. Sabni tokko wal keessa jiraachuu rakkoon qabu sabni wal keessa jiraata nutis biyya namaa jiraanna wal kabajee wal danda'ee jiraata sabni tokko garuu lafti tun tiyya ati numaa hin jirtu gaafaan an addunyaa tanarra uumamee haja'utu dhufe jechuudha. Hungaa Oromoodhaaf akka Oromootti sablina guddaadha akka warra siyaasa Oromoo gaggeessutti illee sablina guddaadha kun mootummaa naannoo Oromiyaa warra ja'uufillee qaaniidha. Tokko mootummaan naannoo Oromiyaa qaamni ifiin jiru Oromiyaa bahatan akka Oromiyaa fudhatee jiraayin gaafiidha. Lamata bakka bu'oonni naannoo kana bakka bu'anii caffee keessa taa'an akkuma amma agarru kanatti mootummaa Mustafeetii fi mootummaa Soomaaliyaa guddootii fi Jabuutii fi bulchiinsa ijoollee Isaa Dirree Dhawaatiif kaashaappi godhanii magaalaa tan maallaqa fudhatanii dabarsanii hannanii Khaja'u laalamuutu irra jiraata jechuudha. Maaliifin kana jechuu barbaade akkaan arra dubbadhullee waa tokko kana dirqeetu jira. Waa tokko maaliif jennaan tokko sabni akka sabaa silaa jaaramee roorroo firraa ittisu saba kana jaaramuu qaama ittiin dhiifneetu jira jechuudha. Akka sabni Oromoo faffaca'uuf diina qofa qubalaachuun nurra jiraatu. Nutilleen deebinee quba fillaachuutu nurra jiraata jechuudha. Maaliif jennaan Oromoon bara 5 dabre kana akka galaanaa wal jala dhangala'ee jaarame eenyummaa isaa kabachiisuudhaaf ka Oromoo gandaa fi lagaa fi loqodaan diigee mana galche qaama anaatu galman sigaa jedhu jechuudha. Cab'iinsi tokko kana lamata gaafa mootummaa Itoophiyaa keessa Hajiru itti aanaa Abdiyyi I don't know who even his name Ismaa'il Momaal jettan itti aanaan Abdiyyi Khaisa Ismaa'il Umar Geelle prezidaantiin Jabuuti Mustafeen prezidaantiin Kililii Shanii bulchaam Soomaalii guddoo gadii Magdishoo
gaafa waltahanii chaanalii tolfatanii lafa Oromoo tana saamuudhaaf hidda lafa jala diriirfachaa bahan nuti garuu magaalaa Finfinnee teenya walii galuu hin dandeenye, biyya alaa teenya walii galuu hin dandeenye, gaara keessa teenya Oromoo bilisoomsinee walii galuu hin dandeenye. Diinni garuu daangaa fi daangaa xarafaa fi xarafa waan afaan tokko qofa dubbatuu fi Oromoo fi lafa Oromiyaarra walii galaa jechuudha. So ati akkamitti gaafii Oromoo tana galmaan gahuu dandeessaa kajoo jechuudha. Kakaaniitiin tokko kana maqaaneessu dirree dhawaa keessatti dhagaan bu'uuraa gootottan kaleessa qabsoo uummata Oromootiif aarsaa kannanii lafan kaayamne gootottan Oromoodha warri akka Bakar Waaree warri akka Elemoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa akka Oromiyaa bahaa dubbanne wenne arra garuu siidaa ugaasasanii dirree dhawaa keessa handhuura Soomaaliiti jedhanii kana tuffii daangaa hin qabne Oromoorra gaggeeffamaa jiru jechuudha. Kun dhugumaan isiniin jaa akka Oromootu nuti nama du'aa deemu jechuudha. Lubbuudhaan ni jirra bat du'aa reefka keenyaatu deemu jira jechuudha. Gaafa magaalaa teerra dhufee ollaan siidaa jaarrate ati tiyyaa miti magaalaa tana kiyya jee you are dead. Ati nama du'aadha. Lama dawanni tokko ka eeggattan dirree dhawaa keessa jara keenya dubbiira magarii ganama itti dhufanii jedhan yoo dirree dhawaa keessa jerattiin tu walii galtee Oromoo dipoort godhuu hin baanne Saamiyaan maal jette ja'a maalifiin kana ja'a wal keessa jirra jajjaba Oromoodha kanaanna wasanii advocate sagale ol qabu dubbachuu danda'u naannawa kililii shaniitii fi naannawa Jabuutii Gabooditti akka hidhamuufi jechuudha. Gaboot Jabuutii geessanii hidhan naannawa kililii shanii bakka dur abdi illeen ummata itti azaabaa turetti Mustafee biratti ka azaabamuufi jechuudha. Oromoota dirree dhawaa eege jiilchanii kaan akka fedhan godhan booda sagantaan isaanii haga Hawaashitti karaa bal'ifachuudha jechuudha. Haga Hawaashitti. Gaafa Mustafee Agjar wanni komishina biyyoolessaa komishina araara whatever you call it dirreen dhawaatii fi moyyaaleen kililii Soomaalii jala haa galtu je respondiin warra Oromoodhaa maal ture jechuu barbaadeeti. Waan kana yoo ammaan qaccetti mukni tokko jaan odoo jiidhaa yoo qaceelchitee deemte hin jallatu. Garuu odoo jiidhaa yoo dhiifte gaafa guddate rakkoodha jechuudha qaceelchuudhaaf. Wanni Oromiyaa wanni keessaafu baha Oromiyaa rakkoon amma dhaggaammi magaalaa dirree dhawaarra taate tun yoo ammaan tarkaanfiin hatattamaa hin fudhatamne ummanni keenya balaa guddaa keessa seena. Dirree dhawaa qofaa miti naannawa isii cufa laaluu sirra jiraata. Dila nuti biyya alaa tana teenye biyyatti hin galinaa ka biyya galee mana bitate OPDOdha maal jennee wal qabaa turre ummanni kun bal'inaan Oromiyaa bahaa keessatti lafa bitachaa turan jechuudha. Haga hawaaloonni isaanii lafa babal'aa fudhatanitti deemaa turan. Paaspoortii Soomaaliyaa odoo qabanu magaalaa Hararii fi Oromiyaa baha bakka adda addaa keessa lafa bitachaa turan namni isaan dhorku hin jiru because Oromiyaa is free land. Oromiyaan abbaa gatiin qabneef banaadha abbaa fedheef jechuudha abbaa fedhee seenee bitachuu danda'a jechuudha. Biyya alaa kana taa'eef Soomaalii warra Jabuutii ta'u warra Soomaaliyaa ta'e dirree dhawaa keessa hektaara meeqa bitachaa ture jechuudha. Maaliif kun jechi kalee Ziyaad Barreen Hawaashi gad lafa Soomaaliitii je'esan arra ija baaftee dhiibaa deemaa dhufti jechuudha. Arra iskoolaaroonni isaanii garii gabbaanii waan isaan jechaa jiran ni agartan waan nama qaaneessu. Oromoon tunu Soomaaliidha jedhan. Laata miliyoon 80 miliyoon 15 irraa dhufa moo miliyoon 15 miliyoon 80 irraa dhufaanis gaafiidha jechuudha. Oromoota if wallaalee if jibbee an Soomaaliidha joo itti rakkachuun namarra jiraatu. Sababni isaa yoo ati jabaatte qofa
خخلي أنا بلوجي جبنا خلال الرفا سينا بيساني خيسبتوان أقرف جيشونا دور قافة أورمون هنجرتو أورمون نجان هنجرو مالي جاني أورمون جباتي رفته إنهم باباتي أورمون لبين إنهم إناتي أورمون لبين إنهم أكستي أورمونات جتشوتو رفيه جتشونا كناف ورا أما سومالي دجئي سومالي جل فيهو اتركتشونا مرنجراتو لا فمتي أتي همنتانان أتي إريتي غرسيفنان بكا دكون قبو يتشون أخيتي خنافت إيي فنان قدان نانا ودرين أورته قبا بدين أوبيديون هجتي the first mistake جيجي غفوراني دبرسون أتوري جيجي غفوري حسن علي دبرسون خاسلا قودي وخاقح بور قوداتو haga goden dhagax bur jaaramtu yaroon af jijjiga taataani hijaan jechuudha jarri khu shilmiidha si seenan sirraan bahan keessaafuu oromoo shilmiin isii keessa seentu itti maxxanti malee irraan baatu jechuudha kanaaf awwannin jechuu barbaadu gabaabumatti wanni dirree dhawaa deemaa jiru kun xiyyeeffannaa guddaa barbaada ummanni oromoo useetaa qabu khaleessa cin asan teenyeeti finfinneen teenyaa enne kamisee teenyee finfinneen teenyaa enne dambidoolloorraa finfinneen teenyaa enne moyyaaleerraa finfinneen teenyaa enne jimmarraa finfinneen teenyaa enne arras bakka jirru dirreen dhawaa teenyaa jechuu danda'utu nurra jiraata teenya gaafa jennu abbummaadha malee abbaan fedhe jiraachuu danda'a garuu lafa oromoodha lafa bareentoo lafa afran qalloo fuudhanii alagaaf kannuun hortee naannawa sanii buqqaasuun genocide dhalaalame jechuudha kun yakka olii warri oromiyaadha bulchina jedhuu fi bulchiinsi magaalaa dirree dhawaatii fi cufti oromoo irratti hojjetanii jechuudha kana jechuun oromoo was sold lafa siitii fi eenyummaa siitii waliin gurguramte jechuudha ummata lafa saati wajjin gurgurame jaarraa 21 keessatti oromoodha agarree jechuudha kan warrootan isa warri kana gammadee qabaa ganna dhiisaa jettan fanjiirra dhaabbattan boombiirra dhaabbattanii jechuudha dhiichisni amma akkana dhiichistan kun kadhumaa ta'uu hin danda'u tanaaf dhiichisa kanarraa isuuta ja'a dhiichisa kanarraa suuta ja'a ummanni akka sabaatti sabni waliin jiraachuu qaba wal kabajee waliin jiraachuu qaba ammoo lafati yarra dhuftee ati khalee dhuftee lafti tunti yanaan jechuun dandeessu dirree dhawa maqaan jiru akka itti moggee qaba seenaa mataasaa qaba lafti san seenaa mataasii qabdi qubsumti naannoo magaaloonni itti yaamaman seenaa mataasaa qaba kanaaf suuta silaa yettanii gaariidha keessaafuu manguddoota isa dhiichisaa jirtan I don't think hundumarratti good news isiniif hin ta'uu jechuu barbaadeeti kanarratti mallee xiyyeeffannaan guddaan oromoonni naannawa Jabuutii jirtan if eeggannaa guddaa godhuutu isinirra jiraata if eeggannaa guddaa silaayis oromoon laga cahuu cehaa bakkatti bade warra sehaa bakka dhayxan cufa mana seena nu cufti included anillee dabalateeti garuu if eeggachuu danda'utu nurra jira مالف حالي ما خيخون أوروموتا سوماليلاند جران أوروموتا بونتلاند جران أوروموتا مقديشو هرقيسا شوف الرتي إيبا في دودن دي إيبا ميتي غاقا أما لبو هما في دودن دي خيسافو نمي تشيكي ليشاني مستفى جانكون دينا أوروموتا كوفا وان كان خجالة جرو خريبا جرو إسا أكاته beekamuutu irra jiraata jechuudha sababni inni itti jee gaafa addi bilisummaa oromoo waa'ee dirree dhawaati irratti ibsa baasu bulchiinsi naannawa kililii shanii ogaadeen waan baase qabaa jechuudha Mustafa jijjigaasi kan malee siif hin kennine tanaafuu dirreen dhawaa abbaadha qabdi hawaashi gajjattanii maappii ati fi bulchiinsi Jabuutii if duba keessanii daangaa keessan hagaa hawaash godhatan san akkuma abjootanii jiraattan malee galma hin gahu jechuudha akka abjootanii jiraattan tanaaf ummanni oromoo bakka jiru haala deemu jiru kana jala deemuutu irra jiraata jala bu'ee laaluutu irra jiraata lafti teenya lafee teenya jee
namni lafan qabne khabaja sin qabu namni lafan qabne eenyummaa sin qabu kana ammoo khafirraa dhaabuu danda'u ummanni oromoo akka ummataatti wal cinaa dhaabbachuu qaba dhaaba siyaasaa kana naa deebisaa miti ummanni akka ummataa waliin dhaabbachuudha akka ummataa walii hadooduudha akka ummata difference feete haa jiraattu wanni fedhe haa jiraatu akka barratti oromoon amantiin waliin daangeessu oromoon qubsuma naannawtiin waliin daangeessu oromoon akka oromoo waliin dhaabbata akka oromoo waliin falmata tanaaf akka oromootti haa waliin dhaabbannuun ja'a dhimma dirree dhawa kanas akka oromootti dhaabbannee waliin gaafii odoon ta'in gaafiidhaa miti dirree dhawa irratti aggaammiin fudhatame kun hatattamaan dhaabbachuu qaba siidaa ugaasan sanii miti siidaa bakar waareetiitu achi dhaabbachuu qaba fayyaa taa galatooma guyyaa gaarii qabaadha